السلام عليكم kabajamtoota hordoftoota bilbila keessan as fudhatanii namaaf bilbiluuf yeroo deemtan gizee sarchi godhuu barbaadan haala kanaan sarchi gootanii moo asirraanii dhuftanii haala kanaan sarchi gootan kuni akkuma agartan das naman jiru kabajamtoota hordoftoota viidiyoo kana keessattis wanni isin garsiisuu deemu haala kamiin nama tokkotti yeroo bilbiluu barbaade taraa takka qofa gajjabeessuudhaan haala kamiin abbaa fedhetti jarjaraan bilbilaa kan jechuun qabadee dhufee jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya tuqaa takka qofaan. Kanaaf viidiyoon kun akka malee isin barbaachisa keessattuu warra yeroo ammaa tana mobaayilii Samsungis ta'ee irra guddaa iskiriinaa fayyadamu jechuudha. Baay'ee isin barbaachisa waan ta'eef viidiyoo kana irraa hin fagaatinaa viidiyoo kanas laayikii godhaa fi isin jenna. Akkasuma viidiyoowwan garagaraa irraa fayyadamaa isin jenna. Kanarraa fayyadamuudhaaf chaanaala keenya kana sabskiraayib godhaa. Akkasuma yaadaaf komentii qabaannaan yaadaaf gaaffii qabaannaan karaa komentiitiin kootaa isin jecha asumaan osoo yeroo teenya hin finne karaa viidiyoo teenyaa erga hammana jennee gara viidiyoo teenyaatti yeroo dhufnu waliin isin garsiisuu deemu akkuma dura irratti isin jee yeroo namatti bilbiluu barbaaddan sarchi godhuun akka malee isin rakkisee yoo jiraate lakkoofsota asirratti agartan kana jechuudha. Akkuma agartan tokkos ta'ee lamas ta'ee sadiis afurii shan jaha torba saddeet ilaa hanga sagalii jechuudha. Fayyadamtanii abbaa fedhetti bilbiluu dandeessan jechuudha. Kana hogguun siin jiru akkam jechuu kiyya tokko gajjabeessiteetuma abbaa fedhetti bilbilte jechuudha. Gaduma jabeessuu malee lakkoofsa sarchi godhuu hin barbaachisu. Kanaaf haala akkamitti goonaa kan jiru isin garsiisuu deema jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokkotti bilbiluu yoo barbaanne akkuma baratamu gaa namoota jechuudha. Takkaa sarchi goona takkaa immoo maqaa isaa keessa deemneeti baafnee akkasitti itti bilbille jechuudha. Kanarraa furmaanni maali kan isin jiru fakkeenyaaf lakkoofsuma asirra jiru kana gajjabeessita. Akkuma agartan asirratti add number jaha isa kana tuyina achi booda voice mail number jaha akkuma agartan kana tuyina jechuudha. Achi booda asumaan akkanatti bakka kontaaktii tana dhufneeti tuyina maqaa namaa keessaa filachuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf amma keessaa haa filuu ani keessaa filadhe achi booda okay hin jaan jechuudha. Akkuma agartan jala kanarratti voice mail number change jedha. Okay hin jaan jechuudha. Keessaa hin baha jechuudha. Ammaan booda namaan achirra save godhe san isin gaayoo feetan abbaa feetan jechuudha. Feetu ummaa teessan feetu warra keessan feetan baabaa keessan abbaa fedha yoo feetan obboleeyyan feetan obboleettii ta'e feetu obboleessa kee kan fedhan save gootanii lakkoofsuma tokko gajjabeessitanii bilbiluu dandeessan jechuudha. Amma lakkoofsa reefu save godhe san bilbileetii isin garsiisa jechuudha. Akkuma beektan gaa iskiriin riikardariin kun gizee bilbilamu jiru sagalee waraabu waan ta'eef ilaallee wajjii walitti deebina jechuudha. Cheegoonume lakkoofsa tokkoon gajjabeessa gaammayii. Akkuma agartan kana jechuudha. Kanaaf haala kanaan salphatti bilbiluu dandeessan jechuudha. Abbaa feetanitti kana qofa osoo hin taane lamaas sadii illee jechuudha. Kuni akkuma agartan assaa hin godhamne assaa hin gootan jechuudha. Kunis abbaa feetan irra kaayachuu dandeessanii achi booda bilbiluu qofaa jechuudha. Yookiin ammoo isuma kana gajjabeessuu qofaa jechuudha. Akkuma agartan akkuma ijaan agartan kana jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf haala kanaan tokko kaaftanii ilaa hanga sagalii nama sagal tarreeffachuu dandeessan jechuudha. Kan yeroo yeroodhaan itti bilbiltanii haala kanaan tuqaa takka qofaan bilbiluu dandeessanii jechuudha abbaa feetanitti. Kanaaf gaa viidiyoon teenya bareeduun ta'arraa tana fakkaatti isin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya. Akka irraa gammadanii irraa fayyadamuuf deemtan abdii guutuu qabna waan ta'eef viidiyoo kana argachuun barbaaddanii ni barbaanna. Taanaan deebiin keessan viidiyoo kanaaf laayikii godhaa. Chaanaala kanas maatii ta'aa fi isin jenna. Yeroo biraatis dhuftanii viidiyoowwan babbareedoo kana irraa argatan waan ta'eef viidiyoo irraa asumatti haadhaamnu jecha viidiyoo bareedduu akkanaatiin hamma wal agarrutti nagaa rabbii keessa jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.